Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota kiyya har'a waan gammachuu qofa isiniif qabannee dhufne baga gammaddan isiniin jenna. Kabajamtoota jaallatamtoota kiyya Doktor Abduseetuu naan jedhu warri maatii kiyyan ta'in maatii ta'uudhaan na hordofaa isiniin jedha. Har'a waan gammachiisaa guyyaa sadii dura isinitti maa ture ta'ee arginee jirra jechuudha. Hayyoonni Oromoo tokko tokkoon gadhiifamuu jalqabanii jiru. Baga gammaddan kanarraa isin dubbanna. Itti aansuudhaan maaltu ta'aa jira dhuguma waraanni bilxiginnaa injifannoo galmeesseetiyyuu waldiyaa laallibalaa waan akkanaa kana qabateetiyyuu gabaasaa jira kan jedhurraa isin dubbanna. Sadaffaa irratti Wallagga keessatti wanti deemaa jiru waan akkamiiti woboono maal gochaa jira Wallaggaan keessaa kan jedhurraa isin dubbanna. Hundi keessanuyyuu laayik gochuudhaan haa jalqabnu. Mee laayik godhaati kara dubbii keenyaatti seenna jechuudha. Egaa kabajamtootaaf jaallatamtoota Oromoo kiyyaa baga nagaan dhuftan gara maatii kiyya taatanii warri maatii kiyyan ta'in maatii kiyya ta'uudhaan nu hordofaa isiniin jedha. Har'a oduun nuti isiniif qabannee dhufne oduu gammachiisaadha. Har'allee akkuma har'a gammachuu dhageenya kana guyyaan lama sadii booda ammas gammachuu gurguddaa dhaga'uuf teessu. Abdii godha. Awwaa malee waa dhaga'u malee hin dubbadhu. Dheengadda isinitti maan ture hayyoonni Oromoo guyyaa sadan arfan kana keessa hin gadhiifamu hundi jaraadha. Waan ragaa qabatamaan dhageenya isin himna. Isin nama ragaa qabatamaa isinitti hima hordofuun jaallattanu dhugaa isinitti hima. Nama fafakkeessu jaallattu yuutuubii irratti garuu wanti dabarfamuu qabu waan dhugaa qofitti waan ta'eef nuti waan dhageenyeef waan qabatamaan itti jiramu qofitti hordofnee jala buunee isiniif gabaasne jechuudha. Wanti nuti gabaasuudhaaf dhufne har'a Abdii Koloneel Abdii Raggaasaadha gadhiifamaniiru kan jedhu hagam dhugaadha baay'een keessan nuu jedhaa jirtan dhugaadha gadhiifamee jira. Jawaar Mahammad isin gadhiifama Baqqalaa Garbaatee Hamzaa Booranaa gizee tokkicha gadhiifamudha. Gaafas nu hariinuyyuu waadaa galle qabna akka kootitti mataa kootitti gaafa Jawaar Mahammad hayyoonni Oromoo bahan waan waadaa galee qaba dhugaa rabbi sooma guyyaa sadi waajiba ofirra godheen jira. Sooma guyyaa sadi rabbi kiyyaaf nazirii waan hin galcheef nan sooma gaafas isinoo maal waadaa galtamme gaafa hayyoonni Oromoo hiikaman maal ofirratti wareegdan kaan hoolaan qalaa kaan rakkataa nyaachisa kan jedhan jira. An akka kootitti waan hin hoolaatti hin qalu waan hin rakkataatti nyaachisa waan hin qabneef hamma humna kiyyaatiin sooma guyyaa sadii yoon soome rabbi kiyyaaf kun nazirii guddaadha hin bahanis immoo hin ta'a. Mee isin gaafa jarri Jawaar Mahammad hayyoonni Oromoo akkuma har'a hiikaman kana bahan maal waadaa galtan an Oromoon bilisoomeera isiniin jedhaa jiru bar jarri Jawaar Mahammad mana hidhaa keessatti rakkachuun rakkina Oromoo keessaa isa tokko waan ta'eef yoo jarri hiikaman rakkinni Oromoo tokko furmaata argata jedhee waan hin yaaduuf yoo jarri Jawaar Mahammad an bilisoomeera jedheeti miti kan hin soomu. Gammachuu hidhamtoonni keenya mana hidhaa dukkana sana keessaa bahan qofittiidhaaf rabbii kiyyaaf waadaa gale sooma rabbiin kiyyas immoo naaf dhugoomsa sana boodas bilisummaan Oromoo murtee mataasaa murteeffata jechuudha. Maali akkamitti akka qabsaa'u amma qabsoon harkaa badee bara Oromoo harka karamitti akka goru eenyuun akka hoogganamu Jawaar Mahammad qabsoo Oromoo keessatti waan laayyoo isinitti hin fakkaate waan qallaalii isinitti hin fakkaatin nama akkanatti karaadhaa akkanatti kanarra bu'aa siraat al-mustaqim ni anu karaan inni sirriin isa kana jedhee nutti argisiisaa ture qabsoo Oromoo irratti. Nuti erga inni hidhamee hundinuu jaamaa uleen harkaa buute taate dhugaa jirtu walitti mutaanaan aktiivistoota warri jedhamanu warri kootii Jawaar Mahammad jala dhokatanii ergasii aktiivistii jajjabaa of fakkeessaa turan hundi isaanii har'a jaamaa uleen harkaa buute gaafa ta'anu nama gaddisiisa. Nama gaddisiisa har'a Jawaar Mahammad bahaa jira jennaan baay'een isaanii ililchuu jalqabaniiru aktiivistummaa isaanii durii gurguddummaa isaanii durii itti deebi'uudhaaf. Rabbiin jaraaf godhu nuumti hariin hagammannu malee Jawaar gabbee hundumaafuu gaachana ta'uunsaa waan hafuu miti. Qabsoon Oromoo kun akkamitti Oromoon Jawaar yoollee bahee bosona seene Oromoon fayyaan akkasiin isaa wajjiniin bosona seentu baay'een isaa amma yoona kan abdiin kutatantu jira qabsoo karaa nagaatti. Jawaar yoo bahe yoo biyya keessa taa'ee qabsaa'uudhaaf isa rakkisa ta'e hin lolin istiraateejiidhuma lolaa obboleewwan isaa jara akka jaalmarroo bira bosona seenuu qaban jedhan akka kootitti. Jawaar Mahammad Ameerikaatti deemuurra baqachuurra hin baqadhu jedhee waadaa galee waan ta'eef biyya keessa yoo teesse naafteenyaa sababa lola wayyaaneeti waan arge jedhu waa tokko itti gochuu dandeessi waan ta'eef bosona jaalmarroo bira seenuu qaba. Gaafas qabsoon Oromoo ji'a lama hin fudhattu. Istiraateejiin lola akkamitti akka ta'e ummanni immoo maal gochuu akka qabu Jawaar Mahammad achi taa'ee jara jaalmarroo wajjiniin feesbuukiidhaan ummata kanaaf odeeffannoo kennuu qabaadha. Dhibbaan dhibbatti. Ummanni Oromootis kana hin deeggaradhe yaada kan koo warri deeggartan uumame Jawaar Mahammad gaafa bahe hayyoonni Oromoodhaa yoo biyya keessa ta'anii hin qabsoofne jedhan ammas waa tokko shiratti xaxxe akkuma gaafa halkan ajjeesuuf jette san karaa hundaanuu yoo Abiyyi buqqa'e dhuguma biyya keessa taa'uu danda'a Jawaar. Abiyyi buqqa'ee
abiyya aangoo gadhiisee karaan nagaati yoo ta'e dhuguma taa'uu danda'a. Yookiin biyyaa bahee Oromoo kana istiraateejii qabsoo kaa'uu fi yookiin jaalmarroo bira seenuudha. Kanaan achi biyya keessa taa'etaniin akka duriitti qabsaahaa dhugaa Oromoon dubbadhe yoo jedhe lubbuu isaatiif sodaachisaadha. Hanga har'a waan mana hidhaa harka mootummaa jiruuf malee utuu bakkee jiraate shira meeqaan qaata Jawaar Mohaammed nurraa galaafatte gadheen. An dhugaa jirtu kanan dubbadhaa isin waan jettan isin kanarrattis yaada naa kaa koomentii irratti. Jawaar Mohaammed gaafa mana hidhaatii bahee Ameerikaatti deebi'uu jettumoo biyyuma keessa taa'ee immoo sodaataatuma akka nuti qalbiin keenya yaa Rabbi waa itti gootii jennu daafuu wayyamoo jaalmarroo biratti makamee qabsoon Oromoo hundi akka hidhannootti deebi'e dhibbaan dhibbatti mirkaneessuu isaa wayya jettanii yaada. An akka kooti jaalmarroo biratti makame achii feesbuukiidhaan odeeffannoo jajjabaa waan dhugaa ta'e qofitti irratti nuuf haa barreessu haa qabsaa'u miti qawwee baadhatee haa loluu miti. Jawaar nama sammuutti amanu nama karaa nagaatti amanu garuu achuma taa'ee qabsoo feesbuukiitiin waan woboon keessa jiru Oromoon karaa kanaan akkam gochuu qaba bakka kanaan akkana ta'aa jira gaafa wal gargaaranii akkas jedhan gaafa ji'a tokko Oromoon bilisummaa dhugaadhaa goonfatti dhugaan isin himaan. Jaalmarrooniif Jawaar Mohaammed kun yoo wal biratti dabalaman warri har'a jaalmarroodhaa fi Jawaariin kana diina walitti godheeffai akka waan Jawaar Mohaammadii fi intiniin diina guddaa wayii walitti ta'aniitti ilaaltanus gaafas irraa barattu. Gaafas irraa barattu dhugaan jirtu immoo gaafas isiniif gala. Maal akka ta'e obbolummaan jaalalli isiniif gala gaafa Jawaar Mohaammadii fi jaalmarroo walitti makamanii wajjiniin qabsoo Oromoo kana finiinsanii bilisummaan dhugaa takkatu as isinitti dhufte dhugaadha barnuti somneetuma siyaasaaf jecha Jawaar Mohaammed jibbaa turre baay'een keessan Jawaariin hin jibbitu nan beeka dhugaa isinitti maan hin jibbinaa Jawaar Mohaammed wanti isin jibbitanuuf tokko wanti inni hojjete hin jiru haqa walitti immoo yoo ta'e yoo inaaffaa ta'e mal inaaffaadhaa yoo jibbitan ta'e malee badii tokko yookiin Baqqalaa Garbaatiif yeroo sana akka waraanni bilisummaa hiikkatee galuuf godhaa ture maaliif tokkummaan Oromoo jabaatuuf qabsoo Oromoo yeroo sanatti karaa nagaatti waan amanamaa tureef lolli dhaabbatee Oromoon tasgabbaa'e misooma irratti cichuuf Jawaaris waan Oromoon guddachuu barbaadu misoomaan guddachuu isaa barbaaduuf hiikkadhaa jedhe. Har'a garuu isin dubbii dogongora yeroo sana jarri hiikkachiisuudhaaf jedhan sana fudhattanii Jawaar Mohaammed akkana nu godhe Jawaar Mohaammed akkana nu godhe warra jedhaa jirtan dhiisaa waan akkanaa dhiisaa. Ta'u akkasii qabsoon Oromoodhaaf ni nu qaba amma Wallaggaan keessatti wanti deemaa jiru woboon bakka magaalaa gurguddaa hunda to'atee Wallaggaan hunda magaalaa Gimbii maal kan jedhan hunda harka ofii galfateera jedhaa jiru. Asiin immoo Shawaa keessaan Amboon magaalaan gurguddaan Finfinneetti marsitee jirtu hundi harka woboo akka jirtu odeeffannoo dhugaa qabna. Galatoomaa kanuma isiniin jennaa yaada keessan koomentii irratti naaf kaa'atii nagaan isiniif haa ta'u guyyaa 3 booda ammas gammachuu jarri Jawaar Mohaammed ibsachuudhaaf walitti deebina galatoomaa.